Oduu ani isinitti hojjechaa jiru namoota yuutuubii hojjechuu eegaluuf jettanii akkasumas illee yeroo dhiyootti yuutuubii eegaltanii monetaayiz kan hin ta'in jirtanii fi oduu gaarii miti. Innis maal yoo jettanii dhaabbanni yuutuubii ulaagaa paartiner piroogiraamii isaa dachaa lamaan guddisuu beeksise. Ulaagaan yuutuub paartiner piroogiraamii irratti simatamuudhaa fi kanaan dura waggaa tokko keessatti wachaawarii 4,000 kan ture yeroo ammaa kana gara 8,000tti akkasumas illee shoortiin biyuun isaa ji'a 3 keessatti miiliyoona 10 kan ture yeroo ammaa kana immoo gara miiliyoona 20tti ol ka'uuf akka jiru beeksifamee jechuudha. Garuu kun eenyu irratti hojiirra oola akkasumas illee yeroo kam eegala namni yeroo ammaa chaanaalii qabu maal ta'a kan jedhuu fi hunda isaa viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla waan ta'eef haga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Akkam jirtu maatii YouTube chaanalii Teeraa Digital Skill marti keessanii nageenya koo bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha namoonni barnoota viidiyoo digital skill akkasumas illee YouTube online business viidiyoo editing graphics design warreettan barbaadanii YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan eegale akkasumas illee mallattoo bilbilaa gara fuulduraa jirtu kaasuudhaan ol irra godhadhaan isiniin jedha. Har'a immoo waa'ee jijjiiramaa YouTube partner programii waliin ilaalla jechuudha. Sagantaa YouTube creator irratti ulaagaalee barbaachisan yoo guuttanii karaa adda addaatiin galii irraa argachuu isin dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf galii advertisementii fi YouTube Premium irraa argamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Amma garuu YouTube'n ulaagaawwan haaraa galii beeksisaa fi Premium irraa argachuuf guutuu qabnu fooyyessee jira jechuudha. Ulaagaan haaraa kun immoo maali kan jedhuu fi tokkoon tokkoon isaa waliin ilaalla jechuudha. Ulaagaan haaraa kun immoo maali kan jedhu tokkoon tokkoon isaa waliin ilaalla jechuudha. Guraandhala tokko bara 2027 akka lakkoofsa biyya alaatti jechuudha. Namoonni haaraa YouTube partner piroogiraamii keessatti galii beeksisaa fi YouTube Premium irraa argachuudhaa fi ulaagaawwan kanneen guutuu qabu. Filannoo tokkoffaa irratti loongi foormi viidiyoo yookaan viidiyoo dheeraa chaanaalii keenya irratti sabskraayibii 1,000 fi wachaawarii 8,000 qabaachuu qabna jechuudha. Inni kunis waggaa tokko keessatti yookaan immoo ji'oota 12 keessatti jechuudha. Kun kanaan dura maal ture subscribe 1,000 fi wachaawarii 4,000 kan turetu gara kanaatti guddate jechuudha. So inni kun immoo dachaan dabaleera jechuudha. Filannoo lammaffaa irratti immoo shorti viidiyoodhaa fi subscribe 1,000 fi akkasumas illee guyyaa 90 keessatti jechuudha view miiliyoona 20 qabaachuu qabna jechuudha. Inni kun guyyoota 90 keessatti yookaan immoo ji'a 3 keessatti jechuudha. Kanaan dura kun meeqa ture 10,000 kan ture jechuudha. Jechuun yeroo kanaan dura irratti subscribe 1,000 fi view shorti jechuudha guyyaa 90 keessatti miiliyoona 10 kan turetu amma gara miiliyoona 20tti guddate jechuudha. Kana irratti gaaffii isin gaafattanii subscribe kan jedhudha. Gaaffii subscribe-ni hin dabalamoo inni irratti kan jedhudha fi subscribe-ni 1,000 kan itti fufee ta'e garuu wachaawarii kan dabaleera jechuudha. Fakkeenyaaf ulaagaan subscribe 1,000 kana jechuun wachaawarii immoo 8,000 yookaan immoo shortiidhaaf yookaan viidiyoo shortiidhaaf immoo subscribe-ni 1,000 itti fufee view-n immoo ji'a 3 keessatti miiliyoona 20 kan ta'edha jechuudha. Gaaffiin inni kan biraanii namni amma YouTube partner piroogiraamii keessa jiru maal ta'a kan jedhudha. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Yoo isin duraanii YouTube partner piroogiraamii keessatti simatamtanii jirtu yookaan immoo monetaayiz taatanii jirtu ta'e YouTube'n akka ibsetti warri yeroo jijjiiranii kun hojiirra oolu YouTube partner piroogiraamii keessatti istaatisii isaanii jijjiirama kan hin qabnedha jechuudha. So kana jechuun warri monetaayiz ta'anii akka monetaayiz ta'anii itti fufu jechuudha. So kanaaf namooti YouTube chaanaalii haaraa banuu barbaadan yookaan immoo karaan dura yeroo dhiyeenyaa sitti bantanii hojjetaa jirtanii akkasiin cimtanii hojjetanidha jechuudha. Maaliif yoo hojjettanii isa kana qofaa osoo hin taane dhaabbati YouTube wanti inni gabaasellee galii YouTube irraa argamuu dachaadhaan akka dabalullee beeksiseera jechuudha. Kuni karaa biraatiin immoo oduu gaariidha jechuudha. So kanaaf namooti chaanaalii bantanii hojjetaa jirtanii yeroo amma kanarratti ji'ootan 5 yookaan ji'ootan 6 qabna waan ta'eef ji'ootan kana keessatti viidiyoowwan dheeroo ta'anii gallakkisuudhaan YouTube keessan daftanii monetaayizii akka godhatan jechuudha. Namooti haaraa jalqabdanis immoo viidiyoowwan babbareedaa ta'an daftanii hojjetanii utuu ulaagaan kun hin dabalin YouTube keessan monetaayiz akka godhatan isin hin jechuudha. So barnoota keenya irraa kana fakkaata namooti isin fayyadee subscribe gochuun dagatiin akkasumas illee barnoota digiitaal adda addaa wal qabatu yoo barbaadan illee subscribe godhaan hordofaa viidiyoo kana laayik godhaan isin jedha. Galatooma.